Hayyee ulfaadhaa Misraa Bayyaan fi Lammiisree istiidiyoo Finfinneetirraa waan nu affeertaniif hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN kan argamnu naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaatti ayyaana Cmbalaallaa sababeeffachuudhaan magaalaa Hawaasatti jala bultiirraa kaasnee kan nuti argamaa turre. Egaa jala bultii irraa kaasnee seensa irraa jalqabnee magaalli Sidaamaa maal fakkaata, sochiileewwan jala bultii ayyaana Fichee Cmbalaallaa maal fakkaata kan jedhu guyyoota sadi dura isiniin gahaati kan turre. Har'as egaa jalqaba irraa kaasnee amma galgala kanaatitti ayyaana Fichee Cmbalaallaa dura duuba isaa eegnee hordofaati kan turre. Isa kan isiniin geenyu ta'a. Ayyaana Fichee Cmbalaallaa kabajuudhaaf kan achitti argamnu. Egaa uummanni Sidaamaa bifa ho'aa fi bifa namatti toluun sirnoota adda addaatiin ayyaana Fichee Cmbalaallaa kabajuudhaaf kan achitti argamnu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ayyaanni Fichee Cmbalaallaa bifa ho'aa fi akkaataa namatti toluun akkaataa duudhaa isaa eeggateen kabajamaatti kan jiru. Bitootessa 18 ayyaana Fichee jedhuun sirnoota garaagaraatiin kabajaati ture. Ayyaana Fichee kanaanis immoo guyyaa itti bara moofaa gaggeessee bara haaraa itti simachuudhaaf qophii godhuudha. Egaa har'a kunoo guyyaan geettee bitootessa 19 barkuma 2017 ayyaanni Fichee Cmbalaallaa barkuma 2018ffaan bifa ho'aa ta'een simatamaati kan jiru. Egaa akkuma dudduuka keenyatti argitan ayyaanni Fichee Cmbalaallaa akkaataa duudhaa fi safuu isaa eeggateen faayileewwan aadaatiin manguddoota, dargaggoota, taphoota adda addaatiin kabajamaati kan inni jiru. Cost. Ayo kaman malga hobai. Fichee Cmbalaallaa tana fira keenya waamannee olii gadillee waamannee Itoophiyaa keenya baga naga jiraannu jennee Itoophiyaa keenya gammannee gammada keenyatti ala maqqafii baate Fichee keenya Cmbalaallaa argannee dambii gammannee jirra. Gammanneeti Cmbalaallaa adda dhunnee dambeessinee ulfeessinee gammoo keenya ulfeessinee yaada keenya qunqumnaas takaakallee ulfeessinee kaaneet manguddoo keenya ta'an ulfeessineet warra keenya ulfeessinee warra mootummaa keenya ulfeessineet mootummaa alaa gamaa kaasii mandooyuu waayuu mulu ulfeessineet Sidaama ulfeessineet gosa mulu ulfeessineet ulfina kana dhagganneet Fichee Cmbalaallaa tan ulfina dhunnee asuma jirra. Asuma ka jirru waaqa galanni waaqa haa ga'u. Galata waaqaa deeffannee galata goottaa geeffannee galata waaqaa geeffanneet abboota keenya akaakayyuu keenya aadaa Oromoo aadaa Sidaamaa tokkoma jirti. Akka tokkoma jirtu manguddoo teenya hin beetti akka manguddoo teenya beette nutti illee dabarsitee dabarsooma keenya nullee argannee gammannee yaada kana qulqulleeffannee hin turre as takaakalama ilmillee guddallee dhiirtillee beerrillee dubartillee durbillee akkasuma atoote waanna as takaakallee Oromiyaa mootummaa keenya Itoophiyaa keenya as takaakallee walii jirra walii jenna gammannee Fichee Cmbalaallaa waamannee Itoophiyaa muluu Itoophiyaa walla waamannee asumatti adda Cmbalaallaa Fichee Sidaama ulfinna gammadee as takaakallee asuma jira. Walumaa gala ayyaanni Fichee Cmbalaallaa bifa ho'aa ta'een kabajamaa turee jira. Ayyaana Fichee Cmbalaallaa kun egaa bara jijjiirraa bara haaraa uummata Sidaamaati. Egaa akkasuma bara kana bara 2018ffaa uummanni Sidaamaa bara haaraa simateeti kan jiru. Barri haaraan kun egaa bifoota adda addaatiin simatamaa turee jira. Sagantaa ayyaana Fichee Cmbalaallaa simannaa bara haaraa 2018ffaa kana irratti Pirezidaantiin mootummaa naannoo Sidaamaatii fi akkasuma pirezidaantonni naannolee adda addaa kan akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa akkasuma pirezidaantiin mootummaa naannoo Sumaalee Mustafaa Ahmadii fi akkasuma ministeeronni adda addaatii fi hooggantoonni federaalaa
seektaraalee garaagaraa irraa sagantaa kanarratti argamaniitu jiru. Akkasuma sagantaa kanarratti sabaaf sablammiin garaagaraatii fi abbootiin gadaa haadholiin siinqee naannoo keessattuu naannoo Oromiyaatti irraa dhufanii fi qeerroof qarreen naannolee adda addaatiif akkasuma naannoo Oromiyaatti irraa sagantaa kanarratti argaman namoonni dubbisni kan isiniin geenyu ta'a. Maqaan kee Tasfaayyoo Waaqoo jedhama. Naannoo Oromiyaa godina Gujii Bahaa irraa dhufe. Ayyaanni kun ayyaana uummata Sidaamaa yommuu ta'u, ayyaanni uummata Sidaamaa uummata Oromootiin wal fakkaata waan ta'eef ayyaana uummata Oromootiin kan wal fakkeessu ayyaanni Irreechaa waggaatti yeroo waggaatti deddeebi'ee dhufa. Ayyaanni Fichee Cambalaalaan kunillee waggaatti deddeebi'ee dhufa. Akkuma ayyaana uummata Oromoo sani jaalalaan kabajaan kan wal dhabe ayyaana kanarratti wali araaramee gammadaan gammachuun jaarsaa jaartiin diqqaa guddaan garaa qulqulluun wali ayyaaneffata. Maqaan kiyyaa Galataa Camarrii godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaarraa dhufe. Aadaan uummata Oromooletti aadaan akkana kun waan nu biratti bartee ta'eef waan beekamtii qabuu fi asirratti aadaa Sidaamaa kana waliin kabajuudhaaf guyyaadhaa asitti argameera. Hariiroo Sidaamaa uummataa fi uummata Oromoo tokko aadaanis bifa wal fakkaatuun amantii waan hundaanuu aadaan waan hundaan tokkuma ilmaan kuushii waan ta'eef tokkuma garaagarummaa tokko hin qabu. Akkuma dhaggaa jirrutti qeexalilleen sirbilleen waan hundumaa eebbilleen akkuma tokko wal fakkaata. Yooyyaa jedha. Akkam jirtanii ani maqaan kiyya duraan dursa Eebbisaa Cmbalaallaa Otokii jedhama. Godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Saraansarii dhufe. Aadaa kanaa fedhe aadaa Cmbalaallaa uummata Sidaamaa kana uummata Sidaamaan jaaladha. Keessa kiyya ijoollummaa irraan jammaree waan jaaladhuuf uummata Sidaamaa uummata Oromoo wali hariiroo guddaa waan qabuuf jecha biyya sanii bahee kiiloomeetira 300 irraa bahee uummata kana aadaa kana waliin gaggeeffadhee dhufe. Egaa sagantaan ayyaana Fichee Cmbalaallaa bara 2018 akka karaa duudhaa fi safuu isaa eeggateen bifa dansaa ta'een kabajamaa turee jira. Sagantaan kun egaa sagantaa guddaatii fi ayyaanni kun erga UNESCO irratti galmaa'ee waggaa 10 kan lakkoofsise yoo ta'u, ayyaanni kun feestivaala guddaa uummata Sidaamaa biratti aadaan eenyummaa fi maalummaan uummata Sidaamaa irratti calaqqisu akkasuma ayyaana Fichee Cmbalaallaa irratti jijjiirraa baraa qofa osoo hin taane guyyaa dhiifamaa, guyyaa obbolummaa keessattuu guyyaa kan wal lole, kan wal dhabee walirraa fagaate garaagarummaan gidduu isaaniitti uumame, guyyaa itti tokkummaan labsamuu fi guyyaa itti walitti dhufanii walitti araaramanii waliin jireenya obbolummaa isaanii agarsiisanidha. Ayyaanni Fichee Cmbalaallaa sirnoota garaagaraa of keessaa qaba. Egaa ayyaana Fichee Cmbalaallaa uummata Sidaamaa qofa osoo hin taane uummanni Itoophiyaa hundi yeroo hunda hawwiidhaan kan eeguu fi bara kanas egaa akkuma hawwiidhaan eegame bifa ho'aa ta'een kabajamaa turee jira. Egaa ayyaanni Fichee Cmbalaallaa bifa ho'aa ta'een kabajamee jira. Akkaataa duudhaa fi hawaasummaa isaa eeggateen uummanni sablammii hedduunis miiliyoonotaan irratti ba'ee hirmaateeti kan jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ayyaanni Fichee Cmbalaallaa haga ammaatitti kan daawwattan kana fakkaata. Nus kana hordofnee ayyaana Fichee Cmbalaallaa guyyoota 3 dursinee asitti argamne sirnoota akkamiitiin akka kabajamuu fi ayyaanni Fichee Cmbalaallaa kun maal inni uummata Sidaamaatiif maalidha? Uummata sablammii biyya kanaatiif hiikaa akkamii qaba kan jedhu hordofnee isiniin gahaa turree jirra. Keessattuu guyyaa har'aa obbolummaan tokkummaan maal akka ta'e waltajjii guyyaa har'aa ayyaana Fichee kabajaa ayyaana Fichee Cmbalaallaa irratti gaggeeffameen isiniin gahaa turree jirra. Ayyaanni Fichee Cmbalaallaa ibsituu tokkummaa eenyummaatii fi sabdaneessummaati. Egaa nus kanuma sababeeffachuudhaan gara naannoo Sidaamaa magaalaa hawaasaatitti imaluudhaan isiniin gahaa turreeti kan jirru. Egaa JMN jijjiiramaa fi kan hojjetu jijjiiramaaf hojjechuun JMN immoo egaa sabaaf sablammii hunda qixaan aadaa hawaasummaa eenyummaa fi tokkummaa isaa kan dagaagsuu fi kan irratti hojjetu obbolummaa sabaaf sablammii biyya kanaa irratti kan hojjetuu fi miidiyaa sagalee Afrikaa ta'uudhaaf tattaaffii guddaa irraa jiru JMN jijjiiramaaf hojjeta. Egaa qophii kana duraa duuba isaa eegnee kan isiniin gahaa turre ani Rabbiraa Leenjisaati. Ogeessi kaameraatii fi teeknishaalli Jaallee Birraatu nu waliin turtii gochaa turte. Haga dhumaatitti waan nu waliin taataniif ulfaadhaa, horaa bulaa, deebanaa, wayyooma.